Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya, tamsaasni BBC Afaan Oromoo wixata galgala simbira ga'u amma eegaleera. Qabiyyee irraaf qixeeffanne keessatti yaa'ii caffee Oromiyaa wixata irraa ta'ame irratti miseensonni caffee namoonni butamuu dabalatee rakkoolee nageenyaa Oromiyaa keessa jiru kaasan. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa maal jedhan? Walitti bu'iinsa kana keessatti uummata keenyatu miidhame, qabeenya keenyatu miidhame, obboleewwan keenyatu miidhame malee namni fayyadame tokko iyyuu hin jiru. Paartileen mormituu gumaacha adda Birtukaan Miidhagsaa boordii filannoo Itoophiyaa keessatti qaban akkamitti ibsu? Boordiin filannoo jijjiirameera, siyaasni biyya kanaa jijjiirameera, sirni demokiraasii ijaaramuu jalqabameera inni jedhu waan laga ceesisu miti. Booranatti qonnaan bultoota oomishni qamadii abdii nutti toree jedhan iyyaafanneerra. Oduuf odeeffannoo biroos qabna. Hirphaa gammachuus ni fanneessa. Amma xumuraatti nu hordofaa. Miseensonni EGAD afur dhimma Sudaan irratti Finfinneetti yaa'ii gaggeessan irratti humnoota wal waraanan affeeranii osoo hin argamin hafan. Biyyoonni arfan haalli Sudaan hammaachaa deemutti yaadda'anii humna eeggataa Sudaanitti duulchisuu irratti mariin akka gaggeeffamu dhaamaniiru. Galaana Balaayi. Miseensonni EGAD afur dhimma Sudaaniif fala barbaaduuf har'a adoolessa 10 bara 2023 magaalaa guddoo Itoophiyaa Finfinnee keessatti marii gaggeessaniiru. Biyyoonni arfan Keeniyaa, Itoophiyaa, Sudaan Kibbaa fi Jibuutiidha. Marii kana hoogganan pirezidaantii Keeniyaa Wiiliyaam Saamo'ii Ruuto yoo ta'an, ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad, barreessaa olaanaan EGAD Warqinaa Gabayyoo, ministeerri Hajaa Alaa Jibuutii Mahammad Ali Yuusuf, ergamaan addaa Sudaan Beenjamin Bolmel argamaniiru. Yaa'iin erga ebila darbee waraanaan hunkuramaa jirtu dhimma Sudaan irratti xiyyeeffate kun humnootni wal waraanan akka argaman affeerus qaamoleen lamaanuu marii kana irratti hin argamne. EGAD ibsa galgala kana baaseen argamuu dhabuu isaaniitti gaabbuu beeksiseera. Gaazexaan Sudaan Tribune jedhamu akka gabaasetti ajajaan waraanaa biyyattii Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan marii Finfinneetti gaggeeffamu irratti isaanis ta'e bakka bu'aa isaaniin akka hin argamne ibsaniiru. Sababni dhiyeessanis pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoon duree humna addaatiin walitti dhiyeenya qabu ka jedhudha. Pirezidaant Wiiliyaam Ruutoon ammaan tana dura taa'aa EGAD yoo ta'an himannaa loogii irratti ka'u kana amma dura balaaleffataniiru. Mariin biyyoota afurii EGAD kun waraanni Sudaan keessatti gaggeeffamu dhiibbaa qaqqabsiisaa jiruun hedduu yaadda'uu ka ibse yeroo ta'u, waraanni kun kan hammaachaa jiru giddu seentummaa qaamolee alaatiinis akka ta'e eereera. Yaa'iin jalqabaa garee biyyoota afurii EGAD kun karaa waraanaa rakkoon furamu kamuu akka hin jirre ka addeesse yoo ta'u, qaamoleen waraanatti jiran lamaanuu haal duree malee waraana dhaabuu qabu jechuun waamicha taasisaniiru. Waraana kana tasgabbeessuuf humni eeggataa biyyoota baha Afrikaa East Africa Standby Force walgahii gaggeessee barbaachisummaa humna kana garasitti duulchisuu irratti akka mari'atus dhaamaniiru. Barbaachisummaan humna kana duulchisuu nageenya uummataa eeguu fi deeggarsa namoomaa dhiyeessuuf haala mijeessuuf akka ta'es ibsichi beeksisee jira. Yaa'ii EGAD kanaan cinaatti olloonni Sudaan kamisa dhuftus dhimmuma tasgabbii Sudaan deebisuu irratti Masriitti yaa'ii biraa gaggeessuuf jedhu. Waraanni Sudaan ebla darbee humna dafee qaqqabaa biyyatti Rapid Support Force fi raayyaa ittisaa biyyattii gidduutti eegale hanga ammaa lammiilee miliyoona 3 ta'an qeerraa kan buqqise yeroo ta'u 600,000 akka ta'an daangaa qaxxaamuranii baqachuuf dirqamaniiru. Yaa'ii caffee Oromiyaa wixata irraa ta'ame irratti miseensonni caffee Oromiyaa pirezidaantii naannoo Oromiyaaf gaaffii dhiyeessan keessaa dhimmi nageenyaa isa ijoo ture. Yaa'ii kana irratti kan hirmaatan miseensi caffee Shawaa Kaabaarraa dhufan adde Masarat Biraanuu godinichatti namoonni butamanii maallaqa kaffalaa akka jiran kaasuudhaan rakkoon nageenyaa guddaan jiraachuu dubbatan. Akka godina Salaaleetitti keessumattuyyuu mootummaa naannoo Oromiyaatiin dhimmoonni xiyyeeffannoo guddaa itti kenname laallamuu qaban jedhee kaasuu danda'u. Godinni Salaalee rakkoo nageenyaa hamaa keessa jira kallattii lamaan. Tokkoffaan karaa keessatiin, karaa biraatiin immoo naannoon ollaa keenya daangeessuuf finxaaleeyyiiwwanii wal qabate guyyaa guyyaadhaan hawaasni keenya keessumattuyyuu aanoleewwan 10 naannoo 3tiin daangeffamanii kan jiran jechuudha. Hawaasni keenya guyyaa guyyaadhaan butamuun maallaqa gaafachuun maallaqa kennameetillee hawaasni keenya bakka itti ajjeefamaa jiru kan jiru ta'uu isaati. Kana dura aanoleewwan 5 keessatti rakkoo nageenya hammaataa kan ture amma aanoleewwan hunda keessatti babal'achuu danda'amee jira. Miseensi caffee Oromiyaa biraan obbo Daadhii Daddachaa jedhaman Gujii keessatti hidhattoonni daldala albuudaa warqee irratti hirmaachuu hanga
iskaavaataraan albuuda baasutti ga'uudha dubbatan. Albuuda Gujii keessaa bahu uummata Oromootiif misoomsuu qaba. Baay'ee naannoo sanitti hojjetamuu qaba. Ejjennoo wal fakkaataanis dhufuu qaba. Rakkoon kontorbaandii naannoo san jiru hamaan jira. Kennaa miti kan Gambeellaa kan Beeshaangul dhufee Gujii keessa gurgurama. Walama anin akka dhama dhuunfaatti taajabbiin anin qabu naannoo kana tokko rakkoo nageenyaati. Rakkoon nageenyaa walamarraa madda. Daldala kontorbaandii qaamni mootummaas keessa jira, humni hidhatee baddaa jirus keessa jira. Kun fala argachuu qaba. Qaamni hidhate naannoo saniitti akka iskaavaaterii warqii qotatu dhaqqabeera. Humni kun dhahamee naannoo sanii bahuu danda'uu qaba. Wanni kun sirraa taanaan daldaltoota naannoo sanii seera ala gara Keeniyaatti ergan karaa kamiin iyyuu to'achuu ni danda'ama. Gosa qabeenya biyya kanaati, qabeenya uummata kanaati, uummata biyya kanaa ooluu qaba, uummata kanaa ooluu qaba. Keeniyaan ittiin badhaadhuu hin qabdu. Kana yoo sirraa gaarii jedhee yaada. Pirezidantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa albuudni karaa seeraan alaa biyyaa baafamaa jiraachuu eeraniiru. Dhimma namoonni butamu irratti addatti garuu yaadan kennine. Qonnaan bultoonni tibbana hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo himataa turan. Waraanni bilisummaa Oromoo himannaa kana ni haala. Yaa'ii kana irratti Obbo Shimallis walitti bu'insi waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin gaggeeffamu karaa nagaan akka furamus gaafataniiru. Maaliif walitti bu'insa kana keessatti uummata keenyatu miidhame, qabeenya keenyatu miidhame, obboleewwan keenyatu miidhame malee namni fayyadame tokko iyyuu hin jiru. Uummanni keenya mootummaan naannoo keenya caasa sadarkaadhaan jiru. Qaamni nu waraanu dabalatee waan kanarraa tokko iyyuu fayyadamu. Dubbii kana nagaadhaaf fixannee qabsoo uummata keenyaa waltajjii qabsoo ammarra ga'e kana irratti garaagarummaa fe'oo qabaanne garaagarummaa keenya eegnee irratti qabsaa'uuf hojjechuutu nurraa eegamu hunda keenyarraa. Humnaan wanti hiikamu tokko iyyuu hin jiru. Kanaaf erga yeroo darbe waamicha dhiyeessinee booda mariin adda addaa godhameera. Kabajamoo muummee ministeeraa keenya waamicha erga dhiyeessanii booda mariin adda addaa godhameera. Sadarkaa gaariitti wanti deemee jira. Ammas mariin sun akka itti fufu jajjabeessina. Mootummaan naannoo keenyas mootummaa federaalaas qophaa'aadha. Yoomiyyuu karri keenya nagaadhaaf hin cufamu. Yoomiyyuu. Kana alatti garuu mootummaan naannoos mootummaan federaalaa immoo olaantummaa seeraa mirkaneessisuun dirqama isaati jechaadha. Namni ba'ee akka galu gochuun dirqama isaati. Kanaaf paaraalii hojiin olaantummaa seeraa mirkaneessu immoo akka hojii mootummaa tokkotti sadarkaa hundatti kan hojjetamu ta'uusaa ibsuun barbaada. Amma immoo dhuunfa gaggabaabsee sinitti maammootiin amantaa Tigraay Jiilaa Abuna Maatiyaasiin durfamuun Maqalee seeneen waliin wal arganii otoo waliin argin hafan. Dureewwan amantaa Ortodoksii Tigraay Jiilaa abbootii amantii qulqulluu Paatriyaarkii mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Abuna Maatiyaasiin durfamu ganama har'aa magaalaa Maqalee seene waliin wal arganii dubbachuu diduun himame. Jiilli abbootii amantichaa ganama kana gara magaalaa guddoo naannichaa Maqaleetti kan imale miidhaa tibba waraanaatti naannichatti qaqqabeef deeggarsa taasisuuf akkasumas abbootii amantii naannichaa waliin mari'achuuf ture jedhameera. Lammiileen Eertiraa 125 okkora sanbata darbe magaalaa Jeerman Giisaan keessatti ture irratti hirmaatan jedhaman irratti himannaan yakkaa banamuu poolisiin biyyatti beekse. Sanbata darbe magaalaa Giisaanitti qophii feestivaala aadaa qophaa'ee tureen walqabatee okkora mudateen poolisoota Jeerman hedduu fi qabeenya irrattis miidhaan qaqqabeera. Gareen humna addaa Somaaliyaa loltoota biyyoota alaatiin deeggaramu tibbana naannoo Jubbaa jedhamutti hidhattoota Alshabaab 40 ol ajjeesee jedhame. Miidiyaan mootummaa Somaaliyaa akka himetti tarkaanfiin waraanaa mandara magaalaa Afmaw jedhamu cinaatti fudhatame. Torbee lamaan dura Raashiyaatti fincila kaasee kan ture hoogganaan garee Vaagnar Yevgeny Prigozhin pirezidantii Raashiyaa Vladimir Putin wajjin wal arguu mootummaan Raashiyaa beekse. Dubbi himaan Kremlin Dmitry Peskov akka jedhanitti namoota 35 Mooskootti walgahii waamaman keessaa Yevgeny Prigozhin isa tokko jedhameera. Gareen Vaagnar Yevgeny Prigozhiniin durfamu torbee lamaan dura gaafa waxabajjii 23 bara 2023 fincila sa'aatii 24 qofa ture mootummaa Raashiyaa irratti gaggeessee ture. Hooggantoonni duraanii dhaaba mormituu fi waggoota 4 walakkaa darban boordii filannoo biyyaalessaa hoogganaa kan turan Aadde Birtukaan Miidhagsaa
Waxabajji 26 bara 2023 ibsa gabaabaa baasaniin aangoo fedha isaaniin akka gadhiisan beeksisanii turan. Aadde Birtukaan turtii boordii filannoo hoogganan kana keessatti filannoon biyyaalessaa tokkoo fi referendamiiwwan 3 gaggeeffamaniiru. Aadde Birtukaan turtii waggoota 4 walakkaa keessatti waan buusan yoo himan gaafatamummaatti kenname seera qabeessaan haqaa fi gaarummaan raawwachuu yaalaan ture jedhan. Itti dabaluunis gama koon amanamummaan boordicha fooyyessuun sochii paartilee siyaasaa jajjabeessuuf hojii hojjanneen milkoofneerra jedheen amanaa jechuun ibsan. Gaggeessummaa Aadde Birtukaan jalatti boordiin filannoo Itoophiyaa bu'aan buuse maalii jennee barreessituu mana maree waloo dhaabbilee siyaasaa Itoophiyaa Dr. Raahel Baafee yoo gaafannu tattaaffiiwwan hedduun godhamanis bu'aa nama boonsu hin finne jedhan. ተቋሙን ሲመሩት ዲሞክራሲያዊና ነፃ ያልሆነ ተቋም ነው fi walaba hin taanedha. Dhaabbata kana yeroo hoogganan garuu walaba ta'anii gaggeessuuf akkasumas dhaabbata hooggansa amanamaa ta'e qabu gochuuf fedha dhuunfaa guddaa qabu turan kaka'umsa olaanaas agarsiisaniiru. Hariiroo paartilee siyaasaa gidduu jiruu fi hariiroo paartilee mormituu fi mootummaa gidduu jiru wayyeessuuf hojjetaniiru. Adeemsa filannoo keessatti gaaraa qabee hanga caasaa godaatti sirni odeeffannoo walii qooduu akka fooyya'u godhaniiru. Garuu raawwii adeemsa filannoo irratti fooyya'insi hin mul'anne. Sirni duraanii akkuma jirutti waan tureef raawwii filannoo biyyaalessaa ja'affaa yoo ilaalle naga qabeessa ta'uu isaati malee filannoowwan 5 darban irraayyuu hammaataadha. Caasaa gubbaa hanga godaatti giddu seentummaa kaabinee mootummaatu ture. Boordichi akka barbaadutti bilisaa fi haqa qabeessa kan ta'e yoo xiqqaate bu'uura sirna dimookiraasii kan kaa'e gochuu hin dandeenye. Kun ammoo dogoggora boordii filannoo osoo hin taane sirnichi qajeeltowwan waliigaltee keenyaaf bitamuu dhabuurraa. Kana ammoo boordiin filannoo sadarkaa biyyaatti gahumsaa fi humna namaa ittiin injifatu hin qabu ture. Garuu ammoo rakkoolee dhaabichaa waan beekaniif Aadde Birtukaan waliin osoo fuula duratti ittiin fufne gara furmaataatti dhiyaachuuf daandii gabaabsuu danda'a ture. Dura ta'an dhaaba Koongirensii Federaalawaa Oromoo kan ta'an Profeesar Mararaan akkanuma bu'aan hangana jedhamu hin dhufne jechuun rakkoon isaa hundeeffamuu boordichaa keessa akka jiru dubbatan. Akkatti ishiin hojii gadhiifte dhiibbaan gadhiifte tola gadhiifte fedhiin gadhiifte wanti beeknu hin qabnu. Isaa ishii fi warra mootummaa Itoophiyaatu beeka. Garuu boordiin filannoo jijjiirameera, siyaasni biyya kanaa jijjiirameera, sirni dimookiraasii ijaaramuu calqabameera inni jedhu waan laga ceesisu miti. Waan diddibaan tokko jira malee wanti lafa qabatu wanti sabni Itoophiyaas dhaabni keenyas akka seenaatti ilaalu jijjiirama dhufee hojii baay'isatu hojjetamee wanti jedhamu qabatamaa nuti waan qabnu hin qabnu. Innaa boordii filannoo haaraa kan dhaabbatus akka ammaa dhaabbate kanatti gareen tokko duwwaan fedhii ofiitiin dhaabbachuunsaa ijaaruun siyaasa biyya kanaatii fi gumaacha gochuu hin danda'u, sirna dimookiraasii ijaaruu hin danda'u jedhee muummichi ministeeraa riizerveeshinii koo akkanaa akka ta'u gaafadheen ture gaafuma duraayyuu jechuu kooti. Ergasii qabee isheedhaanis innaa walitti dhufu waan laga ce'u hojii kala laga ce'u filannaa gara dhugaatti dhiyaachuu danda'u sirna biyya kanaa siyaasa biyya kanaa jijjiiruu danda'u akka hojjechuu hin dandeenye dhoksaa malee walitti himaa ture. Ijaa kana wanti hammas nama gammachiisu hin jiru. Siyaasni biyya kanaa iddoo gara gadheeraa irra jireessa gara gadheetti jijjiiramee jira. Amma filannaa 97 fa'aa wajjin walitti dhiyeessitee waan walitti dhufu miti. Walabummaa eegamu irraa eegamu Finfinnee ammas iddoodhuma durii jira. Finfinnee fiduu hin dandeessu. Uumama boordii filannoo amma uumame kana akka walaban taanetti uumame akka walaban taanetti hojjechaa ture akka ammas akka walaban taanetti hojjechaa jira. Sirna dimookiraasii gumaachinni godhe as madaalaa kana godhan jedhee waan ani gammachuudhaan waan ilaaluu fi kootiin qabu jechuu kooti. Isaan deemuu isaanii hordofee amma boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa bifa akkamii qabaachuu danda'a jettanii amantu fuuldurattoo? Ilaalaa nuti boordii filannoo mootummaan
seenaan ijaara jedhu jaalanu jibbinu sitti bulla malee akkuma isin jedhe tokkoffaa akkatti boordiin kun uumames akkatti uumamaa jiru kunis hojjechaa jiru kunis isa walabummaan hojjechaa jiru danda'u dandeettii sana qabu humna sana qabu waan jennuun qabnu. Ijaa kanaa boordiin filannoo dhufis abbaa fi haa ta'u nama akka ishee qabsaa'aa tures haa ta'u goodaa isaa dhufu abbaa fi iddoo fi haa dhufu garuu biyya siyaasa biyya kanaa olaantummaadhaanii influensii warri gochuu danda'anii qoodatti fudhatanii waliigaltee gubbaa hin geenyetti abbaan fe'oo shoowwame akkuma warra tapha warra kaanii ta'a. Amma barbaade mootummaan hin ergata gaafa dadhaban immoo akkuma ishee gadhiisanii deemu. Taphni jijjiiramuudhaaf mootummaan siyaasaa karaa deemaarra jiru jijjiiruutu irra jira. Ongeen kutaalee Itoophiyaa miidhaman keessaa tokko ta'e godinni Booranaa keessatti horsee bultoonni duraan Ongeen kutaalee Itoophiyaa miidhaman keessaa tokko ta'e godina Booranaa keessatti horsee bultoonni duraanii waa'ee qonnaa yaadanii fi qotanii hin beekne bara kana qamadii qotanii firii argaa jiraniin abdii horachuu himan. Godinuma kana aanaa miyoo magaalaa Bokkuu Lubumaa kan jiraatan obbo Bazzuu Guyyoo bara kana ongeen hammaatee loon hedduu yoo fixu loon qaban 200 keessaa 150 jalaa dhumaniiru. Amma garuu qonna qamadii yeroo duraatiif jalqabaniin oomisha abdii ture arguudha dubbatu. Maqaan kiyya Bazzuu Guyyoo jedhama. Jiraata godina Booranaa aanaa miyoo magaalaa Bokkuu Lubumaati. Haalli waliin qaba hoggana waldaa alatti bilchinaati. Lafa isaarra 35 bifa haaraa ta'een bifa ammayyaa ta'een oomishnee waaqillee nu gargaaree itti milkoomne jirra nu wayee jira. Ka dhuunfaa kiyyaa hektaara 10 qabu. Qamadii oomishu jalqabne waggum kana nu duraan dursee nu horsiise bulaadha. Qamadiin oomisha hin beekamnu. Oomishi wanni akka nu oomishnu sababnu ta'e sababa hongeeti. Hongeen nuun kun cufu waggaa miseensi waggaa sun duri nam loon baay'inaan loon itti qabaa ture. Am sababa hongeen loon irraa fittee fi carradhuma maal hojjanna jennee dubbees bakka kanne turre. Gaafa itti gaafa nu bakka laf qonnaayi. Laf qottuun ammoo nu armaan dura gochaan adoon taane footoon garra ture. Waan footoon garsuun illeen testi goona yookaan hojjannee bokkorree hojii jijjiirraa hojiin garsiifna gochaan garsiifna itti seenne. Gaafa itti seennu kaan dhimmi ilaalu aanaa magaalaa warrootaan gaya keessa qoodachuu qaban ka qonni ilaallatu hunda marachiifna akka hin seenne. Gaafa itti seennu akka miidiyaa argattan suni milkoomtuu akillee ni milkeesse. Namni bikkaatti lafa isaara 203 barbaanna. Maan jennaan yoo agana iyyuu qonne milkoomne yoo agan caalallee daballee qonne ta'e ufiyyuu bir dabalee lafa iyyuu gargaaruu hin dandeenna. Lafaan fi biyya laalletti baatullee hin dandeenna. Itti gaafatamaa ittaanaan waajjira qonnaa godina Booranaa obbo Jaarsoo Qancoorroo qamadiin godinichatti aanaalee 7 keessatti lafa hektaara 11,000 ol irratti oomishamaa jiraachuudha himan. Godina Booranaa keessatti aanaalee 7 olitti ishee qamadii kan gaggeeffamaa jira. Keessumattuu aanaaleen 7 kun aanaalee qilleensa isaaniitti amma ta'e tokko waan qopheeffame warra akkaana tabballeefaa aanaa Elooyyee, aanaa Yaaballoo, aanaa Dirreetii fi aanaa Miyoo, aanaa Boobolee, aanaalee kan 7 keessatti bal'inaan injiinii ishee qamadii kun gaggeeffamaa jira. Gaafa facaasnu bukkeenii heellaa gaafa bittatteessa haaluma bareeda ta'een gaaf guyyaa 3 eegalee jalqabee bittatteessa 3 jechuudha. Gaaf bittatteessi jalqabee sanyii karaa mootummaatiin dhiyaatee xaa'oon isas dhiyaatee aanaalee 7 bittatteessa bultii 15 irraa jalqabee faca'aa ture. Qamadii yeroo faca'e almost aanaa Kalkallee keessatti amma waqtii kana aamamaa jira jechuudha. Aanaa Elooyyee dabalatee aanaa Yaaballoo dabalatee aanaalee immoo akka Dirree keessatti immoo sadarkaa ishee bara akkam jira. Innis aanaa fi dabalata kombaanii gaddaa aamsisuu jalqabnee jirra. Haalli inni gubbaa jirus haala gaarii gubbaa jiraachuu isaati. Darbee fira muraasatti dhukkubii waagee kun mul'ata. Irra kanaaf haalli inni gubbaa jiru haala gaariidha iddoo baay'eetti. Lafa hektaara hagamii ta'a akka godinaatti kan faca'ee jiru? Isheetii fi qamadii qofatti kophaatti GPSdhaan addaan baasnee kana itti faca'ee gara hektaara 11,216. Odeeffannoo hedduu marsariitii keenyarraa yookaan argattanii gara goola buuttafinnaa isa dura Galaanaa Balaayee qophicha isinii qopheesse Deevis Masaaroo ogeessa teeknikaa keenya ani Sirphaa Gammachuu isiniif dhiyeessee waan nu caqastaniif galata guddaa qabdu iddoo nagaa bula.